Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoota peejii Rashaad Zeenuu fayyaa keessanii bakka jirtanutti nagaan Rabbii isiniif haa baay'atu isiniin jedha. Egaa deebi'ee dhufeeraan isiniin jedha. Obboleewwan kiyyatu gara barumsa kiyyaatti hin dabarfatin. Warri hanga yoona maatii naaf hin taane akka seentanii subscribe, like, share, comment akkanaa gootanuun isiniin jedha. Egaa maqaan peejii kootii Rashaad Zeenuu ka jedhudha. YouTube keessa galee isin agarsiisa. Maqaan peejii kootii Rashaad Zeenuu ka jedhu kana kunoo as gubbaa irratti kan argaa jirtan kanadha. Kun maqaa peejii kootiitii jechuudha. Seenaatii subscribe, like naa godhaan isiniin jedha. Warri subscribe amma dura naan godhin mallattoon kun mallattoon subscribe ka jirtu kun diimaadhaan asitti isiniif dhufa. Seentanii yeroo subscribe yeroo diimtuu sana rukuttanii jettanu mallattoo akka iddoo isinii dhufti sana gar rukuttanii ol ka jedhu irra gootanii akka wanta gadhiise yeroo yerootti isin qaqqabuu danda'u irraa fayyadamtu jechaadha. Egaa gara barumsa kiyyaatti immoo yeroon dabarfadhu barumsi kiyyarraa waa'ee STCT fi waa'ee jawwii STCT jechuudha. Shari'aa jawwii STC jedhamuu fi waa'ee shari'aa STC yookaan sawa shari'aa kana lamaan irratti jechuudha. Egaa aappii tokko gadi buufattu. Aappiin sunis immoo maqaan isaa maal inni jettan ta'e 24 clean VPN light ka jedhu kana laa kunoo argaa jirtanii kana irra naannessuu jiru kana aappittiin sanadha jechuudha. Eessa keessa argannaa yoo jettanii Pilistoorii keessa argannaa. Yoo Pilistoorii keessaa dhabdan immoo diskiripshinii viidiyoon hojjetaaru kana jala isiniif hanka'a. Egaa gubbaa kanarratti 24 clean VPN Pro Free 8 for all ka jedhu kanarratti barreessitu jechuudha. Kunoo anaaf garuu guutuu sanaa fideera. Kunoo akkuma arguu jirtanii isaan gar rukutaa jechuudha. Yeroon akkanatti gar rukutee jedhee aappittiin kunoo isee kanadha jechuudha. Kan 24 garaa keessa jiru kana ani gaawaan gadi buusee jiruuf oppeenii ma godheen seenaa jechuudha. Yeroon akkasitti oppeenii godhee seenee jedhee akkanatti naaf fidaa jechuudha. Inni gubbaa kuni isa gubbaa kana akkuma amma arguu jirtanii wanni irra gootanii jechuudha. Laayitir dhiifama. Laayitii irra pest serverii irra gootanii isa gargadii kana immoo Saudi STC irra gootanii jechuudha. Yeroo kanatti gar rukuttanii jettanu akkanatti fidee isinii baasa. Kunoo akka kanatti yeroo kana Saudi barbaaddanii Saudi STC kunoo akkuma amma arguu jirtanii kunoo tila Saudi dhiifama. Kunoo la Saudi STC TV Saudi STC TV ka jedhu kana irra oofuu jiru kan argaa jirtanii isarra gootanii Saudi STC TV kana irra gootanii kana gar rukuttanii anammoo waan wifi dhaan wanni ta'aa jiruu fi shabakaa yookaan jawwii qabaachuu qabdanii aappii kana gadi buufattanii jennaan alaatolii bilaasha isiniif dalagaa jechuudha. Kana yeroo gar rukuttanii jettan kana gara asfariitti gara akhdariitti jijjiiraa jechuudha. Walakkuma kana rukuttanii jechuudha isin. Malkii amma diimaa kana gara malkii isaa gara biraatti jijjiiraa jechuudha. Bakka tokko asirratti kan isin wanni ta'an kun beeksisaa dhiifama. Beeksisan irra dhufee egaa Saudi STC irra gootanii fayyadamtu. Yoo Saudi STC irra moonni ta'uu didee gadi dhuftanii ammas UA irra kana irra gootanii la UA STC ka jedhu kana la kunoo arguu jirtanii mi kana la kana UA kunoo kana UA kana itti mare kana UA STC kanarrallee gootanii itti fayyadamuu dandeessanii. Jalqaba wannan isinii itti murraanfadhee mana miiseejii keessa galtaniitii kunoo manni miiseejii isa kanadha. Kan korratti mana miiseejii kanarra galtaniitii amma as gubbaa irratti gubbaa isaa kanarratti 8 tokko 4 barreessitanii 8 barreessitanii as gara gadii kanarratti immoo lakkoofsa 10 barreessitanii gara gadii kanarratti immoo lakkoofsa 10 barreessitanii jechuudha. Asirratti lakkoofsa 10 barreessitanii gara olii kanarratti immoo 8 tokko 8 kanatti ergitanii jechuudha. Lakkoofsa kurnaan kan akkanatti risaalaan isiniif dhufaa.
yeroo risaalaan sun isinii dhufee jedhee risaalaa kana asumatti dhiiftanii keessaa baatanii tijii as dhuftanii jechuudha bakka aappii kana kunoo aappii magadi buufanne kana aappii kanarra dhuftanii akkasitti hojjechiifattu jechaadha warri jawwiidhaa fi warri istiisii sawaa qabdanuu jechuudha aappiin kun kan inni fayyadu egaa haga yoonaatti warri naa wajjiniin turtan galatoomaan isiniin jedha yuutuubii kiyyas sabskiraayib laayik sheer akkanaa gootanii isiniin jedha egaa haga barumsa biraatiin walitti deebinu nagaa rabbii keessanaa jiraadha galatooma